jiru ni baasa. Namni har'a eeruma keessatti illee abbaa manaa gaarii hin filanne, haadha manaa gaarii hin filanne, haati manaa kun ilmoo kiyyaaf naaf taati moo naaf hin taatu jedhee yoo hin filatin jalqaba haqa ilma isaa balleesseera inni sun jechuudha. Maaliif laata? Haadha filachuun illee dirqama isaati. Waa'ee bareedinaa, waa'ee bifaa, ergamaan alayhi salaatu wassalaam maal jedhan asirratti? Fadfar bidaata diin. Argite? Fadfar bidaata diin. Isii diinii qabdu filadhu jedhan. Argite? Haqa ilmaanii keessaa inni jalqabaa maanni haadha diinii, haadha ilmaan guddisuu beektu, haadha ilmaan sii qabuu beektu. Yoo ati mana hin jiraanne ilmaan kee sii guddisuu gaafa kaan qissaa wayii isin hime isinirraa gabaabsa. Yeroo Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yeroo sana keessa namtichi tokko dirree waraanaa deemee isii ulfa mana dhiisee yoo ilmi kiyya naa dhalate jedheen, yoo ilma ta'ee naa dhalate mucaa kiyya kana naa guddisi, mucaa kiyya kana barnoota irratti naa guddisi jedhee birrii lafa kaayee fi waan isiin nyaatu waan inni nyaatu akkasin lafa kaayee fi biraa deeme jedhan. Issa jennaan akkasin lafa kaayee deemee garaa jiraa beeki ammallee hin dhalanne. Amaanaa itti kennee deeme. Ka dhalataa jiru kun dhiira ta'ee durba ta'ee hin beekne. Amaanaa itti kennee deeme. Jennaanoo inni deemee turee jennaan mucaan dhalatee ka dhalate dhiira. Gaafa inni dhalatu isiin amaanacha sana fuutee maal goote? Barsiiftee ilmi rabbii itti kennitee birricha sana itti fixxee itti baaftee fixxee mucaan nama baratee barsiisu ta'ee mucaan nama guddaa ta'ee argite isaan masjiida keessatti hawaasa wali qabee barsiisaa jiru. Abbaan eega amati fagaate deebi'ee dhufe. Garuu inni narraa fagaateera na dheerumaa, inni na biran jiru na dheerumaa, inni na biran jiru akkan barbaaden ta'a, inni na biran jiru akkasii wanni akkanaa isiitti hin dhagahamne garuu isiitti. Maanni isiin kaayyoon isiidha ilma argatte sana quraana rabbi irratti guddisuudha kaayyoon isiidha. Garuu abbaa manaa isa kana dhiiftee isa kana dheerumuu hin wallaalle garuu dhaamsa innitti dhaammatee biraa deeme sana galmaan gahuudhaaf garuu eega waggaan fagaatee jedhee achii deebi'ee dhufe jedhan abbaan sun. Deebi'ee dhufee gaafa dhufee galee maal jedhu akka carraa mucaan mana hin jiru. Maal godhe? Ni gaafate mucaa kana ni gaafate abbaan kun meerra gurbaan kiyya yookaan intalli tiyya ka gaafa sana garaa jiru sun meerraa jedhee gaafate. Jennaani ni jira abshir siinimaa mee dhaqiiti masjiida sana salaatii kottuu jettee masjiidatti ergite. Kallattii waa isitti himne gennoota aqlii qabdu jechuudha. Kallattiidhaan jira kunoo akkasi ta'e akkas ta'e hin himne afaaniin jechuudha. Maal gooteree kallattiidhaan itti mudhiifte siinima atis tasgabbaa'e dhaqii masjiida sanatti salaatii kottuu jettee itti himte. Jennaan hayyee taate jedhee innis akkasii wada'atee masjiida qajeele. Gaafa inni wada'atee masjiida qajeelee jedhu dhaqee masjiida gaafa inni salaatuudha dhaqu mucaan tokko bareedaan kun taa'ee hawaasa walii qabee nama danuu kana walii qabeetuma qaraasisa cal jedheetuma. Nama danuu walii qabee masjiida guutee qaraasisa. Jennaan taa'ee ilaalee irraa dinqifatee ijoo namni akkanaa jiraadaa jedhee irraa dinqifatee salaata isaa salaatee gara manaatti deebi'e inni hin beekne ammas. Argite maaliif ilaata? Jennaan gaafa inni gara manaatti deebi'ee dubbisee gara manaatti deebi'ee achi meerra naa himi kaa jedhee ka'u mucaan kan kee inni gaafa sanaa sun isati amma masjidatti argitee dhufte isa qaraasisaa jiru sanaa jettee itti himte. Argite haadha seenaa hojjechuu karoorfatte. Haadha seenaa dalaguu karoorfatte. Gaafa haadha ilaallatee gadi kennitu jechuudha. Mee ilaali ka'e waa isiin goote har'a ilmaan mucaan sun
isiis maqaa godhe, abbaattis maqaa godhe, isiin dhaamsa isaa galmaan geesse, bakkaan geesseefi jechuudha. Kanaafiyyuu bakka kana keessatti bareechee inni fuuchuu jedhus, inni heerumuu jedhus dirqama ilaallachuun isaa barbaachisaadha. Bakka kana keessatti akka ofii hin gowwoomsine, akka ofii hin dagne isiniin jedha. Kanaafuu nan dhaba jettanii hin yaadda'ina. Argitanii wanni nama raasu tokko jira. Nan dhaba jettanii hin yaadda'ina. Nan dhabaanoo natti dheerataas miti. Du'aa'ii kadhataa. Yaa Rabbi jedhaa. Niyyaa ofii tolfataa kaayyoo qabaachuun barbaachisa. Namni kaayyoo qabu galma gahaa jechuu barbaada. Kanaafiyyuu bareechinee haa eeggannu. Akka jette yeroo tokko qaallittii gurraattii wayiitii inni kun qissaadha. Yaa ilma kiyya jetteen isinirraa gabaabsa amma du'aa kadhadhe. Yaa ilma kiyya jetteen isin gurraattii wayiitii mucaan gurraacha. Inni dhalate mucaan gurraacha. Qaallittiin gurraacha. Argitanii ni beeytanii gaa nama gurraacha waan ta'e garuu bareedina isin qabdu fokkiftuudhas. Argitee mucaan dhalate kun fokkisaadha jennaan maal jetteen haati mucaa kana bareechuu barbaaddeetti isiin haati kun jechuudha. Mucaa kana akka inni bareedu, akka inni yookaan nama hoogganu, akka inni nama dura dhaabbatu wayii gochuu barbaaddee maal jetteen yaa ilma tiyya jetteen. Argitee mucaan fokkisaadha gurraacha isaa fokkisaadha jennaani yaa ilma tiyyaa jetteen ilmi rabbii baradhuuti yoo ilmi rabbii baratte inni har'a namni si jibbaa jiru inni namni har'a fokkisaadha maal jedhee si jibbu kun sirra dabarfata nama hoogganu taata atiin kun jetteen. Ilaali ka'e haadha kaayyoo qabdi. Nama hoogganu taata, nama namaan deemu taata, nama fuuldura namaa dhaabbatu taata. Waa baradhu. Dhaamsiin sii dhaamu waa baradhu jetteen. Hayyee taate jedhee mucaanis dhaamsa haadhaa fudhatee dhaamsa haadhaa qeebalee akkasii barnoota jammare. Booddee gaafa inni baratee jedhu maal godhe? Achi deebi'ee nama naannootti imaamaa ta'e, nama dura bu'ee salaachisu ta'e, nama namni itti hoogganamu ta'e. Argitee ilmiin sadarkaan olitti fuudhu jechuudha. Haati kaayyoo qabdu maal gooti? Ilmaanis ni baafti, ofiifis ni qaramti, ilmaanis ni qarti jechuudha. Isa har'a namni asitti dhaqee kufee du'aa inaa kadha asitti dhaqee kufee asitti dhaqee nyaatame asitti dhaqee nyaatamu jechuudha. Kana ta'uu qabu obboleettiitii obboleessa kiyya bareechiiti waa xiinxali waa assabi bareechiiti. Kanaaf warra bareedu Rabbi isin haa taasisu, warra fuuldurri isaa dudduubbii isaa bareedu Rabbi isin haa taasisu, Rabbi isin haa tolchu, isin haa milkeessu, isin haa bareechu isiniin jedha. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درا درسني أستاذ والإرقا غنما بكا كان تاني ولين جرانو أستاذ بوسينا رأكسم أستاذ بوسالي الرهنغفي حاجة جرا دوكا ملتا سرب واباسو كتا بسم الله الرحمن الرحيم حاجة إسا جرت تجرتو هند إسادا ديني كان لفا قبسيمنا قرآن دريرتنا إسلام ما ببلمنا في بكا كان كيسا تاني أفداني أفقباني ونتهم جراني جزا جرا جنة الفردوس ربنا وكفلو نما إرقا نما دقف فتاجرو كتو إجولي والرأس كيسا جرتو مركيسا نربي حاجا كيسا نكتا ملتاس ربي سنياباس namni yaadda'aa dhuftee markaza kana keessa seente, namni utuu qalbiin si dhukkubuu markaza kana keessa seente, namni imimmaan buusaa dhuftee markaza kana keessa seente, har'a nasrii gurguddoo isaatiin Rabbi si haa qaqqabu, har'a gammachuu gurguddoo isaatiin Rabbi si haa qaqqabu, bakka ati jirtutti Rabbi si bira haa jiraatu. Kottu ijoollee namni hariinuu yaadda'aa jira, namni hariinuu cinqamaa jira, kottu cinqii
keessa rabbi si haa baasu. Haajaa ati fudhattee dhuftee mana kana seente. Haajaa ati baadhattee dhuftee as keessa walii qabamte. Hunda siidhaa walii qabe rabbi si haa gammachiisu. Alati asii ida'uu sana tuqattee keessaa bahuu jette. Gammachuu gurguddoodha rabbi si haa qoodu. Fuuldura kee dudduuba keedha rabbi si haa bareechu. Addunyaattis bareedi, akhiraattis rabbi si haa bareechu. Akkasigaa yaada keessa muraada keessa rabbi isin haa guutu. Abbaa manaas immoo abbaa manaa barakaa rabbi sitti haa qabu. Abbaa manaa barakaa rabbi sitti haa qabu. Akkuma rabbi gaariin gaariidhaa fi ajaan ajaadhaa fi akkuma jedheyyuu sis gaarii godhe isas gaarii godhe rabbi walitti isin haa naannessu. Kottu bismillaahi haadha manaa gaarii sitti haa qabu. Akkasuma warri ijaarrattanii qabdanu warri hireen adda isin fageesse akkasuma rizqii walirraa adda isin fageesse warra nagaa walitti galu rabbi isin haa taasisu. Warra achi deebi'ee inni kun naa ta'aan jiru isa kanattan godha inni kun naa ta'aan jiru isa kanan qabadha inni kun naa ta'aan jiru isa kanan qabadha. Qalbii tokko jirti be qalbiin tashwiisha nama taatu qalbiin as nama hirti achi nama hirtu. Gaafa jalqabaa ka gammachuudhaan nageenyaan wal geggeessaniyyuu gaafa takka deemaa dhaquyyuu inni kun bonaa ta'aan jiru inni kun baadiyya inni kun akkas inni kun akkas akka waan inni addisii dhufaaru kun isa sana caaluu wayii. Inni kun maanni laata nafsiyyaadhaame sheexanaan wanni akkana godhaa jiru isa ilmoo lama sadi qabu isa ilmoo tokko qabu. Isa bultii waliin ijaarratee bultii waliin dabarsee jedhe isii sana irraanfatee walirraa fageenyi kana godhee hadhammoo kana isa godha jechuudha. Kanaafuyyuu maal inni kun wallaahi bareecha eeggatamuu barbaachisa. Kottu obboleettee kee rabbi isin haa taasisu. Bakka isin jirtanutti rabbi isin haa taasisu. Addunyaa fi akhiraatti warra bareedu rabbi isin haa taasisu. Galma gurguddoo sana rabbi isin haa ga'u. Bakka yaadde rabbi waliin si haa ga'u. Addunyaatti oliin si haa fuudhu. Akhiraatti ol si haa fuudhu. Gammachuu keessa laaqi rabbi si haa taasisu. Bareedina gurguddoo si rabbi si haa qoodu. Kottu haadha seenaa rabbi si haa taasisu. Abbaa seenaa rabbi si haa taasisu. Nama seenaa dalagee addunyaa kanarraa deemu rabbi si haa taasisu. Nama kaayyoo godhatee ofiifis seenaa hojjetee akkasitti ilmoo ofiillee seenaa hojjechiisee nama addunyaarraa deemu rabbi isin haa taasisu. Milkii duniyaa fi akhiraa rabbi walitti isin haa qabu. Haajaa keessa dhokattu mul'attus rabbi isin haa baasu. Warra bareedu rabbi isin haa taasisu. Haadaa wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الله أكبر، ما شاء الله، تبارك الله. رب سن الراها جالة أستاذك يا أستاذ إسماعيل إسن الله جالة جتشي سنجتن الله كيساني حاتاتو وجتشي كيساني الله الله فحاتاتو أكسما حواسني مركزة كان كيسا جرتن أبو سينان إيقالي مزدين أبو صالح أكسما أمو مالي رحيمة hanga daka godaatti rabbiini khayrii duniyaa karaa rabbii walitti nu haa qabu. Khayrii guyyaa har'aarraa warra boojii haa ta'u rabbi nu haa taasisu. Sharrii guyyaa har'aarraa rabbiin keenya nu haa faageessu isiniin jedha. Guyyaan har'aa gaa guyyaa keessallee abbaan keenya jannata seenan ni beektaniimi. Guyyuma jumaa moo jannataa baafama mukatii tokko nyaatanii rabbiin hin nyaatinaa jennaan sheetaatni si nyaadhu. Mootummaa keessa ilaalamtaa hin duutu nyaadhu. Akka mootummaa keessa laaqiin deemneef rabbi irraa si dhorge akka ati galtee du'arraa hin oolleef rabbiin akkana sirraa si dhorge nyaachisnaani mukattii sana dhaqanii nyaatanii rabbiin jannata keessaa isaan baase. Guyyaan irraallee guyyaa qiyaamaan keessa dhaabbachuudhaaf illee sodaatamu. Makhluuqni hundinuu guyyaa har'aa hedduu sodaatan jaa rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam qiyaamaa kanarraa hedduu wahii sodaatan jedhan. Ammoo ilmi namaatiif jinniin kun ni dagatan jedha. Ilmi namaatiif jinniin kun irraa dagatoodha jedha. Silaammoo ka guyyaa qiyaamaarraa sodaachuu qabu ilma namaa kanaaf jinniidha. Maaliif jennaan wanjala hojjate irratti wanni qixaaxamu ilma namaatiif jinnii qofaadha laalsinii agarudhaan. Badii dalage irratti wanni qixaaxamu ilma namaatiif jinniidha jechuudha. Maleekaan silaa maasuumuuna wanjala irraa tikfamoodha waan ta'aniif
jarri warra khayraataati waan ta'eef jarri sharriin jara hin argatu jechuudha. Ilma namaa kana sharriin illee khayriin illee ni argama. Izan namni yidduu sodaatii fi yidduu gammachuu jiru tokko sodaachuu qabaa jechuudha. Maaliif jennaan guyyaan qiyaamaa kun guyyaa akkaan hamtuu wayiiti. Guyyaa illee rabbiin keenya maleekota illee warra mushriktoota kanarraa abooyaa maleekota kiyya sintu na gabbaraa jedhee gaafatee maleekaan illee lakkiibbo nuti nu gabbaraa hin jenneebbo warri irra banaatullaa jettee maleekaa gabbartullee guyyaa sana dirreetti hafti. Maaliif jennaan rabbiin keenya akkii jedhe wayawma yaxshuruhum jamiicaa jedhe. Guyyaan qiyaamaadha guyyaa rabbiin ilma namaa kana walitti qabu awwala gartee aadamii kaasee ilaa yawmul qiyaamaa waan dhalattu. Waa waggaa sana lubbuun jirtullee isinillee dhumtee kaatee warri qabriillee achi kaa jechuudha. Nafxii lamata fuufama guyyaa qiyaamaa. Nafxiin tokko wanni lubbuu qabu waan keessa dhumuudha jechuudha. Waggaa nafxiin duraa Israafil afuufe wanni dachii kanarraa hundisiitu ni kufti. Durri nama gartee afuuffii sana dhagahu immoo nama naanniga isaa yookaan dhugaatii horii isaa hojjetu jechuudha. Guyyaa qiyaamaa kana hawaasa keenya. Bar dinqatuma sitti dhufti bar fujaa bar dinqatuma sitti dhufti. Ati manaa baatee magaalaa jirta mana keetti gali ilmoo keetti gali haadha manaa keetti gali siin hin jedhu bar. Ati gartee beelladaa kee gartee horsiisaa jirta beelladaa kee kana nyaadhu gurguradhuu fixiin jedhu. Ati gartee ni qotaa jirta karaa deemaa jirta akkuma namni jiru kanatti dhufa laa qiyaamaa. Akkuma namni jiru kanatti dhufa jechuudha. Laakiin mallattoon jiru sa'aatii 24 fi laftii dukkanaan tura wanni jala wayii jira. Sa'aatii 24 aduun utuu duddubbatti waliin deemin sa'aatii 24 dukkana turti jedhan. Obboleewwan keenya guyyaa akkasii dhufuu jira. Guyyaa rabbiin nama kana mara walitti qabee ergantana thumma yaqulu lil malaa'ikati ahaa'ulaa iyyakum kaanuu ya'buduun. Abooja rabbiin maleekota isaatiin akkii jedhu ahaa'ulaa iyyakum kaanuu ya'buduun. Warri mushrikitootaa kun biyya duniyaatti na bira waa qabaa turanii dhugumaan gartee sin gabbaraa turanii jedhee rabbiin keenya maleekota gaafata. Maleekota isa gaggaarii sana dhugumaan gartanii gabbaramuu kana jaallataniittuu jedhee maleekaa waggaa gaafate. Maleekaan illee akkii jedhan qaaluu subhaanaka anta waliyyunaa min duunihim. Qaaluu ni jedhan subhaanaka yaa rabbi qulqullummaan keeti abbaa nusitti qindeeffamuu irraa qulqullummaan keeti. Anta waliyyunaa min duunihim. Bare ati jaalallee keenya utuu jarrafanu jaraa sitati jaalallee keenya jararra si jaallanna maal gochuuf jara of gabbarsiifna nuyyuu si gabbarraa jedhanii maleekaan gabbartii irra gabbaraman silaahuu hin jaallanne waan ta'eef isaanillee gartee akkasitti irraa qulqullaa'anii jechuudha. Ammoo warri gabbaramuu jaallataa gabbaramte isiin hasabu jahannama antum lahaa waariduun. إلا الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أنها مبعدون. كاكنا بعيسى فقبرمو هنجالة وان تاني بسان ربي ساني واتكالي ساني كتاتو قبرمو رافقوبا هنكابا هنجالة نيلي أمو قبرمو سنا وليرن ورسان قبر ربي جهنم تناكيتي ساني مرجنة تاقولا. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يا ربي كينيا بر يا رجودان جرانون جبرانو جنوتا جبراني وكتو جني جتشون وكتو يتشابر وكتو واني مولى دكانا ويجا دكانا جني جتشون دكانا يتشا واني مولى نجواني المنا مرة جزء وايرو كتو يتشو جزء تكو كله إلمنا مارغوندان دا. فلما جن عليه الليل جتشو ما جتشو وقال كان دكانا وكتو يتشا غلغلو تو يتشا جني جبران مالي نجبر جراني مالي كان كاسيتي ديبي ربي كينيا تيف ديبي سن. أكثرهم بهم مؤمنون. الرهدون المنما كن جنوتا تغرتي أماناني ستي كفر مالي يا ربي كينيا نتغرتي سيغا تتغبر مرة فريهن كبنو جرن. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا. أكير قال ربي أمتي غافة غرتي دبين موتمان غرتي لك الله قفافتاتي قياسا غرتي واني هندين ورك ربي تغلتي دي الرقا دنياتي اللي والفيد نجتني كجبدني الران تنواتك والفيدو هندن دوغرين كيسن نفع ولا ضر فايداتك وليه نرقم سيفتن جنة والسينسيسو هندن ديسن
ولا ضرا عذابك جلي والقرتي سيرسو هندن ديسني نقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ها ربي لا كنا سوغرتي ونقول للذين ظلموا نجن إسان ونهر بدي هجتشودان شركي دا في كفر دا في منافق ما دا في فساد كيسة تراني نجن قيا بوري ذوقوا عذاب النار عندما جن عذاب قرتي جهنم عندما إسانين جنة التي كنتم بها تكذبون بيا دنيا تدواني قرتي كافمون هنجرو كتاتمون هنجرو جتني كونوا أما كونوا أفتقا عندما جد ربي نساني جربه بيا دنياتي عذاب ننجرو أجيفمني كافمنو قرتي إيسا كافمنا جلن قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا برغرتي يو دوني إن كافم نجتني مي أمانو مغرتي قلبي كيسان وان جبا ويسيني تفكاتو وهي كاكدا كافانتو قلبي كيسان تجبارا ميدا كافاتها ميسي بيلا فالبو كيسان قدا هاي جل ربي غرتي سورة إسرائيل أكاد وغاشتي فايتي غلطة kanaafuu obboleewwan keenya gartee rabbiin warra gartee irra ibaadaa saarraa gartee gafalee gartee dhuuquu cadaaban naari alladhii kuntum bihaa tukadhibuun jedha. maaliif jennaani wanni isaan gartee azaaba dandamanuu maal jennaan وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم waggaanii isaanitti karaamte ayyaanni keenya haqaa gartee dhugaa gartee adda baaftu haqaa gartee baatila adda baaftu haraama gartee halaala adda baaftu haala taate waggaa isaanii irratti karaamte qaaluu ni jedhan maa haadaa illaa rajulun bargartee namichi kun nabi muhammad kun gurbaadha jedhan gurbaadha bar yuriidu an yasuddakum ammaa kaana yacbudu aabaa'ukum karoon inni qabatee dhufe waan gartee abboowwan keessan gabbaran kaisaan muka gabbaran kaisaan jabalaaf gartee jinnoota gabbaran irraa isin deebisuu dhufe ajaa'iba gurbaan akkasii kun jedhani rajul jedhu gartee gisee baay'ee gartee ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam bargatee gurbaan kun waan taane nama gartee fedhu yoo ta'e malee gartee isin deebisuu gartee jedhu karaa gartee rabbi irraa isin deebisuu fedha jedhe Abbaa subhaanahu wa ta'ala يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى مرغرتي قربان كون غرتي ني كجبه غرتي او مجر والله نما تلفات بوان جر جدن جچو نما تلفات كلام ربي تيب دبن مره وان غرتي جر جتي غرتي جچو نما تلفات وقال الذين كفروا للحق سبحان الله نجت ورّي كفرت رغادا نجت قرآن ربي نجت كفري جچون غرتي إيمان ربي نتين سيد على چيس غرتي بالك وسلام عليك كوادو كفري جچون إيمان ربي سي كن غرتي كفري ران غرتي والو را غرتي مان تني ابو مالي رجو تنگنا سينا لبانا غرتي درار ول تربت کو تنگي سينا kanaafuu gartee ni jira isaan waan kafaran haqaan gartee ni jira lammaa jaahum oguma isaaniitti dhufu in haadaa illaa sixirun mubiin kun falfala gartee ifa bahaadhaa jedhan falfala gartee ifa bahaadha gartee jedhan jechuudha jecha himee insha allahu taala witingii seenaa ustaadana ma baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khayraa ustaad abu salah addiin amma gaanarraa fuutanii isin shaashan baagootanii kana si gadaje bakatan na bejo abbala ko salama ra kun biretu bala ko salama ra najat was aw ustado in siyara bar